Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walbummaan Niiwus Neetwoork irraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneetu jirra amma matootii oduu. Aanaa Saasiggaa qabsoo guddaan humna waboo jala ooluu ajajaan waboo waanichaa Moo'iboon Tufaa dubbateera. Oromiyaarraan daangaan Oromiyaa weeraramaa jiraachuu jiraattonni himanii. Tigraayitti namoonni 150 ta'an beelaan du'an kanneen jedhan mata dureewwan oduu keenyaati amma oduu bal'inaan. Aanaa Saasiggaa qabsoo guddaan humna waboo jala ooluu ajajaan waboo waanichaa Moo'iboon Tufaa dubbateera. Lixa Oromiyaa keessatti torban darbe keessa Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa waboon to'achuu isaa gabaafamaa ture. To'annaa waboo kan aanaa Saasiggaa ilaalchisuun raadiyoon arrata biyyaalessa Oromiyaa turtii ajajaa waboo humna furgaatuu aanichaa Moo'iboon Tufaa waliin taasisee tureera. Haala injifannoo aanaa Saasiggaa qabachuu fi kaan irratti Moo'iboon turtii taasiseen ABO'n erga qabsoo karaa nagaa jechuun biyya galee hooggantooti isaa hedduun booji'amaniiru yaada jedhu kan kennu ajajaan waboo humna furgaatuu kun duula lola jabaa amma waboon gaggeessaa jiru qorannaa hedduun booda itti seenamuu himeera. Duula waraanaa otoo hin eegaliin injifatta jechuun kan dubbatu akkaataa milkaa'uu danda'u irratti waboon marii dheeraa gaggeessuun duula waraanaa bobbaa maqaa hooggantoota waboo gameeyyii kanaan dura wareegamaniin eegalee jiru kanaan bilisummaatti akka uummata geessu dubbateera. Lixa Oromiyaa Wallaggaa Bahaa aanaa Saasiggaa ilaalchisees yaada kenneen hidhamtoota siyaasaa namoota 150 ta'an mana hiraarsaa irraa eegsisuu dandeenyee jirra jedha ajajaan humna furgaatuu urjii lolaa Moo'iboon Tufaa. Akkasuma waajjiraalee mootummaa aanaa san keessaa irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuun barbadeessuus himeera. Aanaan Saasiggaa humna waboon akka qabamtuuf qabsoo guddaa gaggeeffamaa tureen booda milkaa'ina addaa argachuu kan himu ajajaan kun injifannoo kana keessaa qoonni uummata Oromoo guddaa akka ta'es eeree jira. Qabsoo gaggeessaa jirru keessatti uummanni keenya nu cinaa dhaabbataa jira. Nyaataaf dhugaatii nuu kennuu akkasuma tumsa uummanni nuu taasisuun lolaa jirra kan jedhu Moo'iboon tumsi uummata Oromoo milkaa'ina isaaniif murteessaa akka ta'e dubbateera. Wallaggaa Bahaa aanaa Saasiggaa bulchiinsa magaalaa Baalii Bareedaa Gabaa Jimaataa kan jedhaman akka waboon to'ataman haasaa har'ata waliin taasiseen ajajaan humna furgaatuu waraana bilisummaa Oromoo urjii lolaa Moo'iboon himee jira. Qaamoleen mootummaa waraanaan injifataman karaa shiraa waraana bilisummaa Oromoo injifachuuf humna waraana waboo fakkeessanii namoota rifeensa dhedheereffatan fakkeessuun bosonatti bobbaasuu kan eere Moo'iboon sanarra aanuuf uummata Oromoo waliin qabsoo godhamuun akka irra aanamu himeera. Dhumarrattis uummanni Oromoo qawwee bitatee qabsoo hidhannoon of kabachiisuuf akka hojjechuu qabu dhaamee jira. Baha Oromiyaarraan daangaan Oromiyaa weeraramaa jiraachuu jiraattonni himani. Weerara daangaa karaa Baha Oromiyaa humnoonni milishaa fi liyyuu haayilii naannoo Sumaalee bananiin namoonni 2 yoo wareegaman 15 madaa'uu hawaasni aanaa Cinaaksan maddeeniif himaniiru. Akka lakkoofsa Habashaatti bara 2013 keessa qofa namoonni 10 lakkaa'aman aanaa Cinaaksanitti balaa weerara lafaa kanaan wareegamaniiru. Lafti Oromiyaa gandoota hedduun humnoota liyyuu haayilii Sumaaliin akka weerarame jiraattonni irra deddeebiin iyyataa jiranis furmaata tokkollee argachuu hin dandeenye. Lolli miilanaa akka lakkoofsa Habashaatti gaafa hagayya 28 2013 humnoota liyyuu haayilii Sumaalii oomisha jimaa fi loon saamuuf gara aanaa Cinaaksan bobba'aniin kan eegalame ta'uu jiraattonni aanaa Cinaaksan irraa dubbifaman maddeen keenyaaf himaniiru. Kana hordofee lola walitti fufee guyyoota 2 tureen aanaa Cinaaksan irraa namoonni nagaa 2 kan wareegaman yoo ta'u 15 immoo madaa'uu isaanii beekameera. Araddaalee akka Ciliilee fi Gaalikaa Horsee Tamaam keessaa loon gara 100 ta'an liyyuu haayilii fi milishaa Sumaaleetiin akka saamamanis hawaasni aanaa Cinaaksan himataniiru. Qe'ee fi qabeenyi kan irraa barbadaa'e hawaasni aanaa Cinaaksan uummanni Oromoo akka nu bira dhaabbatan jechuun iyyataa jiru. Hanga oduun kan qindaa'etti weerara Baha Oromiyaarraan uummata Oromoo irratti baname ilaalchisee mootummaan biyyattis ta'e kan naannoo Oromiyaa tarkaanfii kamuu fudhatee akka hin jirre odeeffanneerra. Tigraayitti namoonni 150 ta'an beelaan du'an. Naannoo Tigraay baatilee 9 oliif waraanaan goolabamaa turte keessatti namoonnii fi bineeldonni beelaa fi yaala fayyaa dhabuun du'aa akka jiran biiroon qonnaa naannoo beeksise. Gandootaa fi magaalota keessaa hanqina nyaataa fi qorichaa hamaatu jira. Rakkoon jiru kun nuti beeknu caalaa hammaataa ta'uu danda'a jechuun TPLF jalatti hoogganaa biiroo qonnaa Tigraay kan ta'an Dr. Attinik Mazgabuu BBC'tti himaniiru. Naannicha kan bulchaa jiruu fi mootummaa federaalaan shororkeessaa jedhamee kan labsame TPLF ibsa baaseen baatii hagayyaa keessa qofa namoonni 150 ta'an beelaan du'aniiru jedha. Duuti kun jiddu galeessa Tigraay
qineetal qollaa timbee fi tanqaa millaash baha Tigraay hawuzeen akkasumas kibba Tigraay silaa fi indaamakoonii bakkoota jedhamanitti kan mudate ta'uu ibsichi eereera. Dabalataanis kaambii buqqaatotaa keessatti namoonni beelaan du'aa jiraachuu ibsichi akeekeera. Waraanni humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa jidduutti sadaasa 2020 keessa erga eegalee booda dhimmi deeggarsa namoomaa dubbii ijoo ta'eera. Hanga yeroo dhiyootti dhaabbileen deeggarsa namoomaa gargaarsa barbaachisu dhaqqabsiisuuf humnoota mootummaa federaalaan akka danqamaa turan komataa turaniiru. Yuunaayitid Neeshin gamasaan dilbata darbe konkolaataawwan gargaarsa fe'an 100 magaalaa guddittii Tigraay Maqalee seenuu mirkaneessee fedhii jiru guutuuf garuu konkolaattonni 100 ta'an guyyaa guyyaan Tigraay seenuu qabu jedheera. Tigraay keessatti namoonni beelaan du'aa jiraachuu ilaalchisee mootummaan federaalaa Itoophiyaa gamasaatiin callisuu filatus dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa rakkoo biyyattii keessatti uumameef itti gaafatama jalaa bahuu akka hin dandeenye yeroo adda addaatti akeekkachiisaniiru. Waraana kaaba Itoophiyaatti baatii 9 deemaa jiru kanaan namoonni 1000 lakkaa'aman lubbuu yoo dhaban naannolee ollaa Amaaraa fi Affaar keessatti dabalatee namoonni kitila 2 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo ammaaf qabannee dhiyaanne sangammaa ture qophiilee walabummaa Niwus Neetwoork hafan waliin turtii gaarii jenna.